jira. Amma gaa'isa san Muhammad san akkam goona amma maallaqa Muhammad san. Malli maali? Maarku waa shaara. Malli maali amma? Isaa isachiin haaraa biraa keessaan baaneeti nama biraatti taanee isa inni nyaadhamu qaba. Yoo Muhammad san qabdee fiduu baatte yoo haanaa jiraata yoo hasii jiraata amma. Maammanni fannif. Yoo haanaa jiraata yoo hasii jiraata. Ammoo bahar kun eega gabbee annin beeka silaawii hin dubbatu sheetichi silaawii harka keenya keessatti adabatee jiraachuu baannaan amma asasi dhaamsa gabaabaa kan inni isiniimu. Bahar adabatee shuqula namaa keessaa bee nu barbaaduu dhiisee shuqula caljee abbaan fedhan dalagee waan isa naquun qabu adabachuu baannaan nuti ni fuudhee hara biraatiin uffisiin. Nam tokko hin garsiifne. Bahar ganaa dubbannaan nam tokko hin garsiifne ol baanee qilleensa kan irraa bakka isaa maal nagaa battaa miti dalagaa teenya guutuu balleessee biyya laayitee yoo waamaa kaa'e. Awwa isaa dhufteen sin jee gadeen gaddaa. Hinjiru gurbaani. Tuuti gurbaa si baaftee jiru harkaan wali kun keenya naafati gurbaa maarree goona ni rifannaa fi maarree jetteeti ati asii deemii cira kanaan jettee deemii mana sheekaa dandaki sheeka bira taa'e ni dhufaan jettee deebiteeti naa eega gurbaa jettee gurbaa gad dhiiftee harka lafa jalaatiin gurbaa maallaqa wajjin nyaatee maallaqa na harka lafa jalaatiin gallakkisee ba'u gurbaa. Siyees malee. Anaa gallakkisee. Eenyus malee. A'uuzu billaa. Meemma gurbaan kun beeka gurbaan kun baase balloon akka daadatee baasee gurbaa kana balloo wajjin gurbaan san dhufee fuudhee. Atoo ka makiinaa silaa waan silaa injifannee silaa bobbaaneetiin gallullee waan silaa wantoo goone waan ni harkannellee dubbadullee deemtee muruuraa fuutee kannitee fi as deebitee onneetu. Anachirra dhaabbadheetiin faayidaa takka hin qabdanii isin harkee. Gurbaan baasuudhaaf manguddoo na dhufte sanis qeebale. Manguddoo faayidaa takka hin qabdanii. Amma manguddoo baase. Waa takka hin beektan waa takka hin beektan. Manguddoo baase. Humnaan fuudhan jarri. Namtichi ati deemtuun kan dhiigaan na dhaabu durta ammata guutuu waa takka hin beeku. Jarri nyaachisuu jarri kun deebi'ee nu qabu. Deebi'ee si qabu taa'u. Namtichi mana osoo mana geessu juuti mana taatu nan geessineet. Osoo nan geessin dhiibte mana. Namticha siina dura beeka beekduruma inni galu san ka beeku si. Aboona nageessitee waraqaa na qambitanii siika. Guyyaa achitti namtichi waan nurra qareessiin nageessi ana. Dhagaye hojii ta'e waa takka hin beektan waa takka hin beektan. Saniif waa qabnee akka keenya maa gadhiifta. Waa qabnee akka keenya maa gadhiifta waa qabnee akka beektan. Gurbaa qabnee manatti finnee hine. Mee haya wanni injifa. Mee qabne gurbaas qabne haya. Gurbaa sanuu manguddicha san qeebaleetiin gallakkisuu ka'ee wanna. Manguddoo si dura lolla malee. Harkaan fuudhan bakka nuti keenye bakka eegennee sibira keenye harkaan fuudhanii raafu jirtaan. Harkaan eessan na biraa fuudhan hin jirtu ati eega guyyaa san baafatte sodaattee shakkitee magaalaa tana keessaa baafatte namticha hojii baturoo mataa guyyaa makiinaa fuudhan boolla keessa taa'u guyyaa makiinaa fuudhan san siin himne gurbaan kun gabba'u nun dhiisu gurbaa kana nurraa jabeessii hidhatti hanga si amanuu waa hunda si amanuu hin baasiniin siin jee gurbaa deebiteen nu galaa baaftee gurbaa maallaqa nu hojii nyaate Muhammad san achi dhaqee tunu. Aboo manguddoo fattaala inninis fattaala. Fattaalummaa isaa si jalaa baase an fattaalaa miti nama fattaalaa yoo taate nama fattaalaan ta'in sitti ergee baasaa jeeti waliin laaqamtee makitaamni hundi waliin baxaabbatamee jira. Dhufee baase gurbaan waliin baxaabbatamtee siin jee dubbiin amma. Hayyeemma maallaqa namaa san hunda kaa hafutaan gurbaan nyaatan gurbaan Muhammad san irraa fuutaman fuutu maallaqa nurraa nyaatee munkiin jala irraa is nyaate Muhammad irra sii kafale Muhammad san hunda maallaqa inni nyaatan hunda. Amma maallaqa gurbaa rabbiin irraa kafalu ta'a sanitti dhiisi kaasan san akka godhuu jirraa san fannifnee qabnee san hin maka qabnu gurbaa sani ka nu nyaachisu jiru ka filima kan hunda nurratti hojjete isa. Balloon akka siidaa dafee dhage siidaa nurratti dalagame kun. Kanaan sii dalage. Siis dalagine nurrattis dalagamaa jira. Sii dalage siituu laaffatee. Meemma gurbaan kun akkasitti si kabajaa booda si kabajaa isa jaalaysa sin dhiisu baar kun gabbee sin dhiisu. Duraan balloon lee kophasaati. Waa takka nan godhana naan wuli. Kophaatiyyaan filan orkaan sii ka fitinaa tan hunda jara kan hunda naddiree qiyaamaa tan hunda sii na taasisee siitu balaa tan asiin naan geessis. Ani kophaatiyyatti on deebi firraan dor. Hin dorkitu. Nama firraan dorkitu achi qalau waan dalayne hunda nu harkaa facaafte. Silaa qabdee dhage silaa gurbaa dhage silaa. Gurbaa qabee keessa namni gabbaase siinu jala ati manguddummaa ati ooftu maali gurbaan manguddummaa beeka. Fattaala sun gurbaan fattaala asittuu shakkee nurraa baase gurbaa kana hogguun sin jiru dhiisi maarree naan hin jenneet. Kalaafateefsi ansi kalaafateefsi. Laaffadhuu illee kaanni baafna ilmaan jennaan ilmaan maqaan dhoyinaan laaffadhee dhugaadhaa guyyaa sana ilmaan sana jecha baasuudhaan ilmoo ganta jee
namni ilmoo dhalee jiru tokko garaa nama atti dhiisi kaawa. Dhageessa ala keettiin baar qabee hidhee xuuffeessee mana sii fide guyyaa balloo gabbaanii qabna jiru san bakaa qattee fufennaan bakaa didde balloos. Awoo jara kanaas dhaggeeffadhu. Bakaa qabnee wal bira fidnaa. Ani osoo isaan wal bira fidin gadi hin dhiifnuu siin jee. Gadi hin dhiifnuu. Haayinni guddaan eenyu haayinni guddaan waan kan irratti dalagaa jiru balloo. Balloo gurbaa sanis qaraasisee nutti ergee akka filima kan hunda godhe ifiifii samma balloon ifumaafuu gurbaa sanii wajjin waan inni dalagaa jiru hin beekamu. Achi inni ta'a asii akkama inni itti dalagu jiru hin beekamu balloon. Haayinni guddaan mujrimni guddaan balloo. Maammat ammoo qabnee fannifnee hiinee yoo asirratti fannisu baatte ammaan lamatti deebite qaayidaa ta'e maas achitti sitti gaafatama. Isa qabbee bituu baannaan sitti gaafatama. Ammoo baarganaa ol bee dubbatee waa'ee kan ol bee dubbatee qabnee finnee garsiifne akkasiin nuti maas. Adabatee yoo adabaan ilmaan isaa keessa taa'uu baate ilmaan isaa keessa nagaan jiraachuu baate deebineeti akka ganaa gartee kana birraa sodaanne kana birraa qabnaan balloon nu laafaadha naan jette. Balloon nu laafaadha kan dura jabaan kana guddaan baar birraa qabna jettee baar amma siin naan jee kan hunda siin naqara. Si bitanii jedhi quraana kan hunda naqara. Maal na bitanan isaanuma kanaa tokko hin beeku awwilii ifteetiin jiraadha malee waa takka. Hisaabni kun badaadha hisaabni kun haraqileen noof. Nagayaan bani aadamee hojii jiraachuu irra naa hojjaadha. Akkas beekte. Ani isaanuma kana hojii nagaan jiraachuu irra naa hojjaadha. Faayidaan qabdan siif ijaarsi. Kani qabnaa qabnee qabnee harka keenya hin asheetichaan jettee isa qabdee akkasitti harkan baatee qabdee. Faayidaa dhaba keessan harkeetiin hin barbaadu. Maallaqa sheeticharraa nyaata sana kam goota maallaqa sheeticharraa nyaanne maallaqa kana summii maallaqa isaa deebiseetiif hin jira. Humaan beeku waa takkan argu. Namtichi silaa waa beeka guyyaatti makiinaadhaan achi deemsisanii si karaa maqaa gurbaa fuudhanii kutanii balloon sheeticha tuqin sheeticha duraanuu hawwatti amantee sheetichi ni godhaa waa hunda qaayisaatti goggoodhaa xayyib silaa waa beeke waraqaa takka gaa jechaa nutte waraqaa takka katabnee haya silaa waa beeke duraan wallaanaan jee silaa waa beeke namtichi akkamitti dhufanii mana dhufanii fatihaa fi diineedhaa fi balloo dhufee jaan aramni gurbaa furdaa gurraachaa fi intala takkaa wajji deema. Takkanaa si kanarraa maqe aramni shaaraa kana kennaa ammallee sheeticha nutti hin tuqin nutti dabarti wanni sheeticha wanni isaa nutti dabarti nuti ilmaan qabna maaliif rakkoo guddoon yeroo dhufa boodarra deemnaa himi gaa deemnaa himi anamma deemi akka isaa akkana jejjii na himi deemi na himi faradduudhaati faraddu jechuma kana hodha hixeemta dubbiin irratti as deebisu deemnaa himi gaafa feete gaafaan waraqaa inni katabee risaalaa inni nu katabe sanii aana sanii akka hin nyaatteeti. Maallaqa sheetichaa guddaan sii kanuu hire sheeticha irraa fuudhee guyya duraa jalqabaa anaa fi hadiiriifis deebitee as garagaleeti hadiir nuuf jecha akkatti hidhamee tumamu jira. Goga maallaqatti kanni jee siitu kanni isa kanni maqaa kanni jetteen siitu isa kanni jee hayyama keetiin nakkanne bar. Dhageeqa hadiiri saniin samuma. Gurbaan kun nama gaafa fakkaataa jee kan akkanne maallaqa siitu kanni siisee siitu. Nakkanni seera kana kan isin godhu akkamiin na beekee nakkanne. Haatiman guddummaadhaan haatiman guddummaa. Barka qaba maalleen isaa maallaqa waa baarsaati maallaqa hongoodha. Bookam irraa. Isa kutee maalleen ni mee maaliin godhanne maaliin godhanne. Boo nyaattee garaatti baafte kun maali. Boo maallaqa saammoo. Isa duraan hanga kana qaba garaa kamiin qaban. Naafeetti kuma tokko. Nyaatte maallaqa guddaa maalleen isaa maallaqa baarsaati maallaqa awwalan dubbisin kan irraa jabeeffattee maallaqa baarsaati. Maallaqa irraa jabeeffattee maalleen maallaqa baarsaati hin jiru wanni takka maal nyaanna. Kaatte anallee maallaqa guddaa akkannite mucaa kadiirsan maallaqa hanga sanii jecha akkasitti tumamee mucaan san itti wareegamee uleedhaan hidhanii akkasi kaan baaratii gadi hin baafnu hanga kadii achi jalaa baafnu siin jeetiin sitti hime guyyaa mana sheekaa waliin tatteenyisan mana sheekaa nageeyitee achi dawaasaati kadiiris dawaasaati. Kadiiris dawaasaati. Maaliif achi deeme guyyaa tara meeqa qaalii jaarsaa dide sheelli jeeni eega gaafa sanii eega guyyaa sanii hidhame fannifamee taa'u jira. Mucaan ijoolleedhaan. Jaarsi nama hidhuu malee waa takka nama faayidaa takka hin qabu waa. Mucaan nama hidhuu ni beeka gurbaa siisumaa hidhee gurbaa dhugaa hidhee hadiiris hennaan hidhame balloon qabee hidhe. Jaarsi waan biraa takkaan faayidaa inni naa qabu nagarreen jaarsa kana. Faayidaa qabaannaanu wanni sheetichi nuu godhu hitaati sheetichi waraqaa takka katabee akkasitti akkasina kannaan. Duraan na fakkaatte hin taane ani oona dhage barakaan qabu maallee inni nama kannus.
amma dhageessa. Dachii fuudhaa jinni jara maallaqa si kanneen jarri dhufeessi jalaa fuudhaa bara. Nuti godhii jarree dhagee nuti godhii sheetichi godhu agarree jirra baara akkas qabnee harka keenya keessatti san agartee moo agarree. Sangodhe gaasan sangodhe. Godheeni reeqa amma deebitee manguddummaatti sheetichi guyyaa waliin nuyi musan hirrifatinii fi gurbaa kana yeroo guyyaa hanganaaf haa ta'u kan inni jee guyyaa san balleeyitee guyyaa sheetisaa san dhageessa. Mee gurbaa maallaqa kaan maallaqa itti kannite harka keenya itti kannite maamma saniisi maallaqa doolaa 500 san irraa qabatte bakka goota hongaa baan taate sammucaan sangurbaan hattuu biyyattuu hafuura nama kutee dhufeensa yaa akkatti na dammeeffatee waan san godhees hin beeku an dubbummaan tun akkatti na harkaa baatee itti bocolamtee namni dubbiin tun akkatti asiin nu geesse hin beeku an bakkatti nu oofutee hin beeku bakkatti hine san haa isa jalaa jijjiirre maamma guyyaa duraa san nu wajjin qabeeti akkasii nu wajjin fidee san eenyu garsiise mana lammaffaa aboo gurbuu mana bira dhufee manguddoo jee fattaalummaa dhufee kanaa tochiifichi silkii achirraa kaasee asitti sidhee achiifidhee gurbaan haara inni fi fuumaa takka hin beeyne biyyarraa amma dhufe gurbaa biyyarraa amma dhufe maamma biyyarraa amma dhufe isaa akkasi filmii kana nu taphachuu jira amma gaa'isa san maamma san akkam goona amma maallaqa maamma san malli maalimma isaa isachiin haaraa biraa keessaan baaneeti nama biraatti taanee isa inni nyaadhamu qaba yoo maamma san qabdee fiduu baatte yoo haanaa jiraata yoo hasii jiraata maammanni fannif yoo haanaa jiraata yoo hasii jiraata ammoo bahar kun eega gabbee annin beeka silaawii hin dubbatu sheetichi silaawii harka keenya keessatti adabatee jiraachuu baannaan amma asasi dhaamsa gabaabaa kan inni isiniimu bahar adabatee shuqula namaa keessaa bee nu barbaaduu dhiisee shuqula caljee abbaan fedhan dalagee waan isa naquun qabu adabachuu baannaan nuti kara biraatiin uffisiin nam tokko hin garsiifne bahar ganaa dubbannaan nam tokko hin garsiifne ol baanee qilleensa kana irraa ni galchine qilleensa kana irraa isa galchina isumaa galchine bahar deebii immoo gurbaa kaan guddasa guddaan balloo bakaa qattee fuufnee qabnaa itti fuufennaan guyyaa kun kamitti akka nuun gahuu ni qabna jetteeti dhiifte lafatti ammoo akkasiin as deebi'ee dhaadachaa jira mujrimoota akka goone akkana goone akkas goone qabneeti tumneerree murjimoota ni galchine magaalaa keessaa jeeti akkasiin nu dhaadachaa ture amma immoo dhageemma immoo arraboota dhaabbachuu qabanii dhaamsa guddaadhaamiif ga'eef khalaas dubbii kilma amma dhaabbachuu qaban laal baafatan akka isaanii gurbaas khadiiris deemanii mee bucaan habaasuu batani guyyaa osoo olleen bulle khadiir gabbaa sheeticha kee kanaan gallakkisiisi jiin khadiir sheeticha walumaa qabna ni beeyta sheeticha siinarra beekaa'u woysattiin beekaa miti gahaa gallakkisiisu gurbaa kanamma gallakkisiisi jiin amma dhaggeeffadhu gurbaa baasuu baannaan yoo gurbaa baasisiisuu baate jara haaree deebi'aa nu qabu khalaas akkana amma faayidaa isaa akkasittiin beeka tura akkana wallaan lamma immoo mucaa sana abuu baannaan naaf isii torka